السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جفت المال ومرتكي سنونا كيساني أنا نكاكور الحمد لله رب العالمين. هذا لازانيا أكسن دوجيتي هذا كمين وجهنا كنجد ولله لازانيا تجد أفكارو أني مكرونة يسبب اللاسنا سوقينا كم بيتامين فيدمو منكوتي أكيد أساسي قولي كأي وجهتها نيو وانتوتا بوجهمو كيتي كيسا قوليتان حالا كمينا كهجرو نسلا درسيسا دران درسا كيتي هجرتو بربانا كيتاسانا هجرتو رافيمو مال فانو برباچسا كنجلو أسرع داكو برچقو لما يقان كوبايا لما نقبا آنن كوبايا لما زيتي مانكا ورقودا لما في سوغيدا مانكا تكشو روبي يوكان دماشي سكارا مانكا تكشو دماشي يوكان توكو أكا دمينا ونطوطو هجرتانو تنقو أتاني جشودا duraan dursa kanatti aannan lagaa isaaniitti jechuudha. Achi booddee zayitiin qopheeffadheen itti naqaa. Sana booddee sukkaaraa fi soogidda walumaa irratti itti naqaa jechuudha. Jarreen kan erga itti naqee booddee haala kanaaf sochoofnee kan wal nyaatutti achiin daakuu keenya itti goonaa jechuudha. Yeroo tokkotti sitti laquu dandeessanii wal biraa duubatti illee laquu dandeessanii jechuudha. Qabbanaa waan ta'eef aannanichillee hin guratu. Garuu yoo guratillee wanfiitii yookaan immoo gingilchaadhaan intini jettu haxallattu jechuudha. Wanticha tolchuu keessatti jira. Akkuma biddeena maxxashaatti tolchamutti kan inni tolfamu. Yeroo tolchuun isin agarsiisa jechuudha. Haala kanaan maxxanfatnee kaanee haala kanaan maxxanfatnee deebisnee kaanee haxallalleetti kan tolchinu yeroo tolchinu walitti deebina. Ayyee amma bulbulee fixee jira. Haala kanaan maxxanfadhaa jechuudha. Gurataa ilma qabaataa. Gurataa waan qabaatuuf iyyuu haala kanaan haxallaltanii jechuudha. Dasa maxxanfatanii kaatanii. Gurataa keessaa ni qaba. Nama hedduu qaba kuni. Kanaaf haala kanaan haxallaltanii akkachirratti ija godhatee ka'ee nama hin jibbisiifne amma maxxashaa koo qopheeffadhee ka'ee akkuma biddeenaatti liixiin isaallee akkuma biddeenaa qal'aadha yoo argitanii jiraattanii biddeena la tolchinu haala kanaan haxallallee tolchina. Kana fakkaataa yeroo tolfamu waliin laallaa jechuudha walduraa duuba. Qixxicha tolchuudhaaf bakka qopheeffadhee jira. Maxxashaa koottillee dhadhaa xiqqoosii itti dibadhee jira. Dhadhicha immoo akka irratti hin takattakneef sooftiidhaan akkanatti xiqqoosii haqna. Ijji koollee itti guddatee jiran fakkaata. Hayyee haala kamiin akka tolchinu waliin ilaallaa. Bismillah. Haphachuu qaba. Inshaallah. Waliin ilaallaa jechuudha. Haala kanaan tokko baasee ka'ee akka viidiyoon isinitti hin dheeranne irratti isin agarsiisa jechuudha. Kana fakkaata. Biddeenumaa jechuudha ijaan qabu malee. Bilchaataa jira. Ani qixxaafa kana hadha lazaayinaa itti fayyadamuudhaaf malee yeroo biraa sanduucha waan arginu itti fayyadama. Sanduucha illee ni ta'a. Sanduuchi bakkeedhaan bitanii kaatanii qixxaa fayyadamuu yookaan daabboo sisii kana fayyadamuu irra isa kana fayyadamuu wayyaa. Maaliif akka keessaniin hojjetatanii waan ta'eef irra caalaa isin gammachiisa waa biraa miti. Kana fakkaata dubbisaa yeroo garagalee jechuudha. Irra caalaa immoo yeroo isa amma isin jedhu kanaan hojjennee gaarii ta'a. Fixnee walitti deebina inshaallah. Hayyee qixxaa keenya tolfannee fixnee jirra. Kana fakkaata qixxichi. Amma immoo wantoota kana keessa seenan hojjenna. Qixxaan kan fakkaata jechuudha. Irra keessisaas kana fakkaata. Haala kamiin akka lazaaniyaa ittiin hojjetannu ilaallaa jechuudha inshaallah. Nama hordofaa. Tole amma isa keessa seenu hojjechuudhaaf wantoota kana barbaachisa. Kun lukkuudha. Lukkuu laphee isiirraa bakka bahudha jechuudha. Foon isaa keessaa bakka laphee isheeti.
kana murmureetan akka sanduuqii nuuf ta'utti itti hojjedhaa jechuudha. Kun shunkurtaa diimaa, shunkurtaa adii habbaa sadii nama barbaachisa. Kanneen kanallee mi'aan jaraa baay'ee bareedaadha. Bicaasaa, giriiniisaa fi diimaasaa yookaan immoo giriiniidhuma jedhama natti fakkaata. Kanneen itti fayyadamnaa jechuudha. Dhiifama magariisa jechuudha. Maqaa isaa hin beeku kana qaaraa isa gurguddaa kanaa jechuudha. Kanneen kattafee ala xabbasnu waliin laallaa jechuudha. Qimama waan argillee na barbaachisa. Isa yeroo itti naquun isin agarsiisa inshaallah. Amma wantoota keessan ammanuu qopheeffadheen jira. Lukkuullee muradhee jira. Qaaraas la isin agarsiise gosa sanallee muradhee jira. Amma xabbasuu qofatu nu hafee jechuudha. Shunkurtaa adii xiqqoo, qullubbii jechuudha. Lukkuchallee kunillee qophaa'aadha. Kun barbaree xiqqoosiillee ni qabaa. Qimamii arabaallee wal makaadha. Kororimaallee ni qabaa. Qonda barbaree ni qabaa. Inni kaan immoo qimamiidhuma biyya kanaa wal mammakeeti kan asirratti qopheeffadhe. Soogiddaa fi zayitiidha kan nu barbaachisu. Amma karaa xabbasuu isaatti deemnaa jechuudha inshaallah. Hayyee shunkurtaa keenya bal'oonee jallee jirra. Zayitii shunkurtaa walitti goonee akka laallaa jechuudha. Inshaallah wajjin haalaallu. Sana booddee shunkurtii adii kanallee baay'ee hin shifeessine hin daakne isanitti godhadha. Shirrimirrii isa jedhanus luullistanii murmuruu dandeessanii maaliif kun akka sanduuqii waan ta'eef haddii kana rakkinaan qabu jechuudha. Akka makaroona laazaaniyaa yookaan immoo bishameel jedhanii hundi afaan arabiffaatiin akkasitti waan hin taaneef akka sanduuqii gootanii waan hojjeessanu haddii kana rakkinaan qabu. Shunkurtii akka barbaaddanitti gochuu hin dandeessanii jechuudha. Amma lukkucha gara naqaa jechuudha. Shunkurtii bilchaachuu eeguu qabdan isin jedheera. Shunkurtii qofaaf nuti bilchaata baay'inaan nyaata keessatti shunkurtii kan yoo bilchaate eeguu dirqama sadatti ta'u nyaata bakkeetti yookaan yeroo hedduu biyyaa hojjetamu shunkurtiin dirqama bilchaachuu hin qabu. Maayyoo kun bilchaatiin inni qaamisaa jechuudha. Kanuma amma kana booda wanti itti naqnu qimamii wal makaa sila isin agarsiise kanadha. Achi booda kana nuti naqa. Kana booda soogidda itti naqee namni bilchaate buufadhaa jechuudha. Kanaan booddee garuu waan biraa immoo waan irra keessaan irra naqnu itti naqnu qopheeffannaa jechuudha. Hangasitti naa wajjin turaa isin jedhama. Akkana ta'a jechuudha argitanii dhadhaadhaa fi daakumaan kan lamman sadan tokko. Yoo hedduu ta'e wanti isin fayyadamtanu yoo xiqqoo ta'e lama yoo bicuusi immoo saaniin keessan guddaa ta'e daakuu sadii jechuudha. Sana booddee aannan akkanatti itti naqnaa jechuudha. Aannan hagaa mana keessaniitti nyaaticha hojjetattanudha. Tamanii isaa burcuqqoo lama burcuqqoo sadii isiniin jechuu waan hin dandeenyeef jechuudha. Maaliif amma hojjetantu madaala waan ta'eef. Amma kun haaluma kanatti ibidda baay'ee hedduu miti yookaan 5 yookaan 4 irra keenye akkasitti rukunnaa jechuudha. Walirraa naaduu yoo ta'e jalli isaa qabatee nama jibbisiisa ta'amiin isaallee akka xiraafullee ta'a. Amma kun akka kireemii yookaan immoo akka mooqa biyya keenyaa sana furdataa jechuudha. Inna sana achirraa qopheeffannee sanduuqicha isaanii keessa daradarree kaane kan ammoo irra keessaan naqna jechuudha. Walumaa galatti kan hojjetee fixee jedhee isinitti agarsiisa akka makka ta'e inshaallah. Hayyee amma immoo isa silaa akka mooqaa isiniin jedhe sana asirra jira isatti naqannaa jechuudha. Isarra naqnee kaanee keezee afaan keenyaan maal akka jedhamullee hin beeku. Nuti keezee hin jennu itittuu jennee fayyadamna natti fakkaata.
amma fitnee jirra wantoota irra nama qofatti nannaqne xumurree maashinii foornii yookaan oovin galchannaa jechuudha. Furdaa waan ta'eef namaaf ni mijatu akka gaariitti. Tole kanarra xumurree jirra. Qaaraa silaarraa kan hin hambiseen irra naqadhaa jechuudha. Gosa hunda isaa kan hunda qaba of keessaa. Keezee itti naqaa jechuudha. Keezee jechuun afaan Oromootiin maal akka ta'e hin beeku. Keezee banchiis yookaan jubna jedhama. Jubna mozareellaa fayyadamna jechuudha. Kun wal qabatee jira bakkee baasee waan an tursiise. Mozareellaa kan piizaadhaaf fayyadamu isa fayyadamuu qabna. Maaliif inni kaan hin beeku xaamiin keessan akkuma akka ta'e garuu mozareellaan baay'ee nyaata bareecha piizaadhaaf illee baay'ee gaariidha. Isa isiniif wayyaa jechuu barbaadeefi kanuma gaa kana booddee ovenii yookaan foornii keessa galchinee hanga irra keessa isaa diimatutti maaliif already wanti hundi isaa bilchaataa waan ta'eef wanti keessa tursiisuuf hin jiru jechuudha. Barduunasii yookaan baala dimbilaadhaa xiqqoosii muradheen jira. Isallee akkanatti keessa firfirsuu dandeessanii. Xiqqoosii zimmeetame dirqama miti kun hin qabaanne taanaanis dirqama miti jechuudha. Hayyee kana fakkaataa inshaallah xumurree wal argina yoo rabbi jedhe. Kana fakkaataa waliin ilaalanii maal akka inni fakkaatu. Argitanii kana fakkaataa jechuudha. Bismillah. Kana fakkaata sanduuqii keessaa fakkaata. Baay'ee mi'aadha. Hundumti keessanuu mukkoraa mana keessanitti baay'ee namatti tola. Inshaallah yoo isinitti tolee na jajjabeessaan isiniin jedha. Nagaan naa tura amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti isiniin jedha.